Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:30 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an ayyaantuu bulchaati. Qophiin keenya jalqaba irratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Barruu mata dureen isaa Walgahiin Wayyaanee yookaan IHADG sirna wayyaanee dandamachiisuuf yoo ta'e malee gaaffii ummatootaaf deebii qajeelaa Hinkennu jedhu oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Sagantaa keenya dabre keessatti gaaffii fi deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo Jaal Badir Saanii Kabiir, Jaal Mahammad Hajiyesuufii fi Jaal Xahir Shaafii Nagahoo waliin taasifne kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'as itti fufuma isaa kan ta'e kutaa lammaffaa gaaffii fi deebichaa isin biraan geenya. Hunduma haga xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftan isin afeeraa, amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Redeeboodhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin waaqonoleeti. Golee Oromiyaa cufa keessatti sochii warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa fi falmaan mirga abbaa biyyummaa qeerroo barattoota, dargaggoota Oromoo fi ummata Oromoo bal'aan taasifamu itti fufee jira. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabee addeessutti muddee 20 bara 2017 magaalota kanneen akka Shawaa Lixaa, Gincitti, Baha Oromiyaatti, magaalaa Harar manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 14 keessatti, Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti, Wallaggaa Lixaa, Qilxuu Kaarraattii fi guutummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti mormiin jabaan taasifamaa jira. Mormii taasifamaa jiru kanaan magaalaa Hararitti alaabaan sirna wayyaanee ibiddaan gubachuun ibsameera. Magaalaa Ginciittis mormii taasifameen dhiphuu hamaa keessa kan seente mootummaan wayyaanee waraana isaa barattoota irratti boombii aaraa kan darbachiise yoo ta'u, poolisiin Oromiyaa dhukaasa bananiin waraana federaalaa naannoo irraa ari'uudha odeessi nu dhaqqabe kan addeessu. Sochii warraaqsaa taasifamaa jiru kana irratti qeerroon bilisummaa Oromoo dhaamsa dhaammateen hidhaa fi ajjeechaan diinni lammiilee keenya irratti raawwataa turee fi jiru hamilee nu cabsee of duuba nu hin deebisu. Kanaaf bakka jirru cufaa harka wal qabannee yeroo mirga abbaa biyyummaa keenya gonfannu amma jechuun ergaa uummata Oromoof dabarseera. Humni ittisa uummataa fi milishaan Oromiyaa waraana liyyuu haayilii Sumaalee uummata Oromoo fixaa jiru irratti tarkaanfii fudhate. Odeessi booda nu dhaqqabe akka addeessutti muddee 17 bara 2017tti humni ittisa uummataa fi milishaan Oromiyaa ona malkaa bal'oo keessatti namoota 43 kan hidhattoota liyyuu haayilii ta'an meeshaa hidhannoo guutuu waliin qabanii tooyannoo jala oolchuu oduun booda nu gahe ifa godha. Akaakuun qawwee isaan hidhatanii deemanii PKM fi AK-47 ta'uunis beekame. Tarkaanfii liyyuu haayilii Sumaalee irratti fudhatame kanaan wal qabatee ajajoonni waraanaa TPLF fi abdii illeen magaalaa Jijjigaa keessatti walgahii irra turan jedhama.
ilmaan Oromoo baha Oromiyaa Harargee irraa buqqifamanii godina Iluu Abbaa Booraa Bunnoo Baddallee Onammakkoo ganda gaasii qubsiifaman rakkoo hamaa keessa jiraachuun isaanii ibsame. Akka maddeen keenya ifa taasisanitti abbootii warraa 1,000 ta'an buufata 3 irra kan qubatan yoo ta'an bakkoota qubatan kanatti maatii qaban waliin rakkoo hawaasummaa, rakkoo beelaa fi bishaaniitiif saaxilamuun dararaa hamaa keessa jiru. Kanumaan wal qabatee iddoo qubatan kana bishaan barbaacha gammoojjii keessa osoo deemtu durbeen Oromoo takka jawween akka nyaates maddeen keenya dabaluun addeessaniiru. Qubattoonni Oromoo kunniin rakkoo hawaasummaa isaan irra ga'e kana ibsachuuf jecha mootummatti hiriira bahuuf wayita jiranitti mootummaan faashistii wayyaanee waraana isaa itti bobbaasuun akka ari'atu addeeffame. Oduu xumuraatiin magaalaa Finfinnee onoota garaagaraa keessatti sochii warraaqsaa taasifamaa jiruun dhiphoo hamaa keessa kan seente wayyaaneen walgahii teessisaa jirti. Walgahiin magaalaa Finfinnee onoota garaagaraa keessatti deemsifamaa jiru kun guyyoota 2 kan deemame yoo ta'u qabiyyeen isaa seera ittiin bulmaataa mootummaa Itoophiyaa keessatti sirni federaalizimii kun nu adeemsisamoo nu hin adeemsisu kan jedhu irratti. Walgahii kana irratti kaabinoonni wayyaanee ummata Oromootiin isin deeggartoota adda bilisummaa Oromooti, ummata Amaaraatiin ammoo isin deeggartoota Gimboot Torbaati jechuun jeequmsi ka'uus maddeen dabaluun addeessaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee kennaafan faana bu'a. dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufeetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceenaa innis barruu mata dureen isaa walgahiin wayyaanee yookaan IHADG sirna wayyaanee dandamachiisuuf yoo ta'e malee gaaffii ummatootaaf deebii qajeelaa Hinkennu jedhu ta'a nu hordofaa. walgahiin wayyaanee IHADG sirna wayyaanee dandamachiisuuf yoo ta'e malee gaaffii ummattootaaf deebii qajeelaa hin kennu. Qabsoof warraaqsi geggeeffamaa turee fi jiru sirna tortoraa mootummaa wayyaanee TPLF EPRDF hundeen foqqolchee gatuudhaaf malee wayyaanee TPLF haaromsuu fi deebisee gadi dhaabuuf miti. Uummanni Oromoo, qeerroon, dargaggoonni, barattoonni Oromoo kan itti wareegamaa turanii fi jiran sirna wayyaanee gaaffii poolitikaa Oromoof deebii dhorkate sirna farra dimokiraasii fi farra dhala namaa ta'e kana bakkaa kaasuun gaaffii Oromoof deebii maluu argamsiisuudhaaf. Wayyaanee TPLF ammallee qabsoo fi warraaqsa Oromoon hundeen sirna ishee wayita cicciramee guyyaan kufaatiin ishee eeggamaa jiru kana keessallee deebitee miilla lamaan dhaabbachuuf ijibbaata gootu shira xaxxu cimsitee itti fuftee jirti. Har'allee gaaffii uummata Oromoof, gaaffii saboota cunqurfamoo biyyattii biroof, gaaffilee bilisummaa, dimokiraasii fi mirga dhala namaa bal'inaan gaafatamaa turanii fi jiraniif gurra kennaa hin jirtu. Gaaffii poolitikaa uummata Oromoo kan deebii maluuf dhabuurraa uummanni Oromoo guutummaatti erga waggaa 3 bifa adda ta'een qabsoo fi warraaqsa isaa belbelchaa sirna wayyaanee hudhee qabee jiruuf har'allee deebiin siyaasaa gama wayyaanee irraa hin mul'atu. Uummanni Oromoos wayyaanee irraa bilisummaa eegaa hin jiru. Wayyaanotni ammallee rakkinoota biyyattii hudhanii qabanii jiraniif bakka rakkoon jirtu tuquu irraa baqataa jiran. Gaaffii uummata Oromoo fi kan saboota cunqurfamoo biroo mirga isaaniif falmataa jiranii gaaffii bulchiinsa gaariitti gadi butanii dhiheessuu itti fufaniiru. Kun rakkinicha hundeerraa furuuf fedha itti dhabuu isaanii agarsiisa. Koreen gidduu IHADG EPRDF walgahii irra jiru rakkoo biyyattii hudhee qabee jiruuf hiikoo qajeelaa ni ta'a jedhu akeekuu yookiin kaa'uu irraa karaa ittiin IHADGin deebisanii cimsanii fi olaantummaa TPLF bakkatti eegan irratti mari'ataa jira. Ibsa isaan baasan irraa kan hubatamu yoo jiraate ammallee mootummaa wayyaanee TPLF PDOlee maqaa IHADG jedhuun ofitti naannessee jiru gamaaggamaan kanaan alatti ammoo sossobatuu fi gowwoomsatuun akka usanii murtii fakkeessaa fudhatanuuf
harka reebanii ka'an taasisuun dandamachuuf ijibbaataa jira. Kanaanis sirna isaa jiraachisuun gaaffii abbaa biyyummaa bilisummaa fi mirga dhala namaa uummanni Oromoo qabatee ittiin qabsoo isaa finiinsaa jiruutti bifa haaraan duuluudhaafi. Wayyaaneen TPLF EPRDF gaaffii saba guddaa Oromoo kan baroota dheeraaf deemaa jiru gadi xiqqeessee yookiin gara dabsee akka waan gaaffii bulchiinsa gaarii nageenyaa fi diinagdee ta'eetti dhiheessuu itti fufuun isaa ammallee uummanni Oromoo maal gaafataa jira maalis barbaada isa jedhu dhaga'uuf qophii dhabuu isaa agarsiisa. Lola mootummaan federaalaa kan TPLF olaantummaa irratti qabu karaa liyyuu hayliin waraanni ittisa biyyaa jedhamuu fi agaaziin waloon ta'anii uummata Oromoo fi daangaa lafa Oromiyaa irratti geggeessaa jiran haqaaquudhaan akka walitti bu'iinsa uummataa fi uummataa fakkeessanii walga'icha irratti mari'atan. Uummata Oromoo miidhamaa jirus dhoksanii akka waan Oromoon kaan irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jirutti waliigaluun isaanii hagam diina uummata Oromoo akka ta'an caalaatti namaaf mirkaneessa. Kanas ibsa baasan keessatti dhugaa ba'aniiru. Weedduu isaanii baroota dheeraa kan uummattoonni gurraan dhaga'uu dadhaban IHADG mootummaa uummataa fi mootummaa misoomawaadha. Uummanni imaanaa guddaa nutti kenne dirqama keenya nutu ba'achuu dadhabe kanaaf gadi fageenyaan of gamaaggamaa jirra. Guddina diinagdee ariitiidhaan galmaa jiru itti fufsiisuun dirqama dimokiraasii gadi dhaabbate itti fufuu qabaan wal kijibanii uummattootas kijibuuf yaalaa jiraachuu isaaniitu mul'ataa jira malee dhugaadhumatti rakkina impaayirattii qabee hammacaa jiruuf furmaata waaraa barbaadaa yookiin akeekaa hin jiran. Dhaabni OPDO jedhamtu qabsoo fi warraaqsa uummata Oromoon osoo hin jaallatin dhiibamtee Oromoofan hojjedhe jechuun afaaniin lallabaa jiraatullee walgahii koree giddu galeessa IHADG kana irratti daboo taatee gamaa gama deemaa jiru waliin geggeessuu malee uummanni Oromoo maal gaafataa jira maalis barbaada isa jedhu dhiibanii ifa godhaa hin jiran. Rakkoo dhalatee waloon fudhannee sirna federaalummaa keenya tiksinee sirna IHADG dhiigaan argamsiise jiraachisnaan waadaa seenanii akka ka'uuf deeman shakkiin hin jiru. Atis balleessite jedhanii walqeequun gaaffii bu'uuraa uummattootaa irra dibaan bira darbuu yoo ta'e malee walgahiin IHADG kun dhugumatti gaaffii poolitikaa uummata Oromoo fi gaaffii dimokiraasii fi mirga dhala namaa uummattoonni kaasaa jiraniif dhugaan deebii hin laatu. Inumaayyuu walgahiin koree giddu galeessa IHADG kun duula qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu sochii qeerroo bilisummaa Oromoo irratti bifa haaraan duuluuf haala mijeessee murtiis fudhatee kan ka'u ta'uun adeemsa mul'ataa jiru irraa hubachuun nama hin dhibu. Kana waan ta'eef dargaggootni barattoonni qeerroon Oromoo waliigalatti guutummaan uummata Oromoo mootummaa wayyaanee fi ergamtoota isaarraa waan eeggatuu fi abdatu tokkollee hin qabu. Walgahiin koree giddu galeessa IHADG kun gaaffii poolitikaa uummata Oromoof gaaffii qeerroon sabboontonni waggoottan darbaniif dhiiga itti dhangalaasanii lubbuus itti wareeganii fi deebii hin kennu. Fakkeessii fi haguuggiin kan bira darbuudha. Waan ta'eef uummanni Oromoo addatti dargaggootni barattoonni qeerroon Oromoo qabsoo fi warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa itti jiran daraan jabeessuun sirna wayyaanee tortoree kufuuf jiru osoo inni deebi'ee hin dhaabbatin xumuraan gahuu qabu. Fide barana mal fida gabromen jiranu yaalami godida barri fide barana mal fida gabromen jiranu yaalami godida ala gambitame gabromen jiranu tokuma dankane dina amajafi Dijirama kube, dine ramedida, dini barabaran, wana arafida. Arkota gabruma, nurati betani, mali barabaran,
bara baraan lammii komitanii. Furmaanni qawweedha hundi dachuu qaba akkas malee dhufu bilisummaan saba walabummaan saba akkas malee dhufu bilisummaan saba walabummaan saba walaalli kijiba bilisa nu baasu namu bakka jiru qawwee hadu kaasu. Kanwe hadu kasu lami konu gamte hidane akanu oso nuti jiru dini biyan dalu oso nuti jiru dini biyan dalu oso nuti jiru dini biyan dalu Fide barana malfida gabro menjiranu yalami kudida barri fide barana malfida gabro menjiranu yalami kudida wabo abdi saba milki sifatolu jabadu dajabe irengera odu Oromia biyako aba odamniko mirkane sabiya nuf jiradu faya chalake enyuma sena sabaguda siti fatti base sena kenya unda siti fatti base ada kenya unda siti fatti base Sena Kenya unda Ayyen dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya ka sadaffaa fi xumuraa irra geenyee jirra. Innis gaaffiif deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne kutaa lammaffaa ta'a itti dhiyaadha. Duree biddaatiin olii gaddeemtee ta'e Oromiyaa keessa sadarkaa mana barumsaa keessatti sochii jiru hubannaa jiru haala barumsaa haala barsiisuus ni beekta. Mee sochii bilisummaa kan qeerroo bilisummaa bifa adda addaatiin waan garaa garaatu deemaa ture garrallee deemaa jira. Dhiyeenya waan kanaa maal hubattaa maal argatta? Barattoota yuunivarsiitii tokko tokkos haasofsiiseera. Wajjiniinis tureera. Barattoota haayiskuulii adda addaas dubbachiiseera. Akkaataan ijoolleen kutannaan ijoollee keessa jiru sun waan si ajaa'ibsiisudha. Waan baay'ee namatti toludha. Keessumaa barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa irraa fa'aa otoon balaa kanaaf saaxilamee biyya irraa hin bahin yeroon biyya keessa jiraataa turetti yuunivarsiitii irratti jeeqamni kanan ijoolleen baqatanii gara biyyaa deebi'an. Waggaa isaan gara biyyaa deebi'an ejjannoodhuma isaanii ilaaluuf ijoollee baay'een ilaale haasofsiisan. Ijoolleen isuma isaan ari'anii isuma hiriyoottan isaanii isaan biraa du'ee isuma hiriyoottan isaanii isaan biraa barumsa irraa ari'amee isuma hiriyoottan isaanii mana hidhaatti guuramee jiruun kanafan immoo irrattuu daran wal jajjabeessanii wal ijaaranii koree sadarkaa koree dhaabbatanii bakka hundatti ijoolleen barattoonni Oromoo waa isaan irratti mari'achuu irraa kanaaf ejjennoo jabeeffachuu irraa kanaaf waa hin duubatti deebi'u tokkittiin keessatti hin argamu. Amma yeroo naasofsiisu ijoollee tokko
amma gaa maal jettuu kun akkam jechuu deemtu isin biyyoottan keessan du'an kaan hidhaman kaan barumsa irraa deemanii akkam jettuu waggaa jennu yoo irraa dhaabbanne daranuu ta'a malee nuun fooyya'u nus ejjannoon keenya sanuma kan jedhuudhaan kan itti uffanne jala dhaabbataa jiranudha ijoolleen umta nu badhe ijoolleen high schoolis hanga barumsa dhaabuutti nuufa sirraa'u malee jechuu ammas immoo deebi'anii barachaadhuma immoo deebi'aniis immoo barachaa wal ijaaranii koreedhaan akkuma isaan daree keessatti guruppii jira guruppii diskashiniin akkuma jiru guruppii diskashinii taane waa'ee fincilee diddaa gabrummaatti kan jiru yeroo ammaa jechuudha. Wanni kun haala gaariirra waan jiruudha omta nu badhee dhufe. Ijoolleen keenya samma namni keenya bakka hundattuu of hubateeti kan inni jiru. Of ta'ee jira malee namni alagaa ta'anii jiraachuu sana ofirraa dhiisaa dhufaa jira namni. Waan nama gammachiisu keessaa ofirraa dhiisaa dhufuutti jira of ta'anii jiraachuutti gara of ta'anii jiraachuutti kan deemaa jiru namni keenya jechuudha. Daddafaatti nufa sila deebii kee keessatti waraana bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo jedhaniiti nama miidhuu yakka gurguddaa namarratti raawwatu jette. Kana akka isaan jiran maaltu jira waan qabatamaa arganii adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii wanni mul'isu maaltu jira moo cal jedhanii dhuma akkasumaan shakkiidhaan kan namarratti yakka kana raawwatan. Yoo rifati kaasetii kirrii afaan Oromoodhaa yoo ati dhaggeeffatte caalaa bultuun ati ABO'dhaa jedhanii kamiidhaa guddaa sirra gaggeessan jechuudha. Ani mataa koo jimaa fe'ee osoo deemuuti jimaa haqaaraa 800 fe'ee osoo deemu rimooriin dhaggeeffachaa deemu namoonni Aliyyi Khaliif amma Sheekaa Khadiiree Zeyni jedhamu silkii wajjin irraa qabanii qabeenya kana waan namaati inni badaa onaa kannaa jee fiji maallaqa jedhanii qarshii 500 itti kennee rimoorii fudhatanii silkii irraa fudhee ka'ee deeme jechuudha. Miidhaan nurratti raawwataa jiran waa hedduudha. Kanarra ga'ee barsiiftuu takka ishii jaamtii ijaartii bulchiinsa aanaati afaan Amaaraa dubbatte. Amma afaan Amaaraa waggaa ishiin dubbattu mucayyoon takka hojii deemuu jirra afaan Amaaraan beekanii hodhoo jetteme. Silkii irraa hin fuudhee waa afaan Oromootiin nu dubbadhu nuti afaan Amaaraan beeknu biyya Amaaraan jirru jennaan naan rabsite jechuudha. Achirratti ni narrabse. Maal godhan fuudhaniiti guyyaa 10 nyaata tokkoon malee waan tokkoon alatti bishaan naan kennin guyyaa 10 na hidhan jechuudha. Magaalaa Soqaa keessatti guyyaa 10 na hidhanii guyyaa 11ffaa achirraa ganna baasanii muka gaaraa fidan kana falaxiinaan jaan jechuudha. Achirraa oggunga dirqiidhaan uleen na kaasanii oggun gabbayee oggu takka dha'u qilliffaaytiin lafa dha'e jechuudha. Achirratti poolisichi tokko isaa jeeni ol na deebisan jechuudha. Waan akkanaa kan afaan nurra raawwataa ture. Nama miila tokko malee waa tokko hin qabne Seefuu Muusaa Kajaamu lammii Oromooti. Oromummaan xiqqeenya irraa kaasete Oromoodha. Dhalootuma isaarraa mana isaa cabsanii ati ABO'dha jechuudhaan amma biyyarraa bahee jira jechuudha. Waan akkasii hedduun nu qunnamee jira. Maammaddiin Abdullaa Suleefaa Kajaamu ati ABO'dha jedhanii dhawanii ajjeesan. Abbaa maatii abbaa hawaasa. Kun dhiyoo waan ta'e moo waan kana dura ta'e? Kanuma mormuma kana duratti. Akkasuma Abdallaa Muummee Gisoof jedhanii fuudhanii malkaa bal'oo bakka jaamtu geessanii achitti ajjeesuu jira. Caalaa Abdulaziz jedhanii rimooriin keessatti silkii irraa fuudhanii hogguu ilaalan alaabaa qabdi. Alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Silkii keessaa qaba jedhanii uleen tumanii qarshii 15,000 keessaa fudhatanii kan horiin bituu deemu. San nuti fuuna jedhanii kaadanii 10,000 irratti dee'ee 25,000 lubbuusaa abbaan isaa bitee bahuu jira. Wanni nurra raawwatamaa ture waan akkana faa jira jechuudha. Bilisaati akka keetti naannoo keessa turte keessatti waan nama ibsu ka fakkaatu waan argite miidhaa diinni Oromoo irraan gahu barattoota irraa ta'u dargaggoota warra qeerroo jennuun kana waan argite waan ija keetiin ilaaltee argite waan dhaggeeffattoota keenyaa jettu qabda. Garuu irra caalaa namni keenya fakkaatu nu miidha. Kana diinaa sanii firaddan hin beektu. Yoo ammaan tan arraangoo qabaatee namni keenya walirratti dhibba gurguddoo laala. Amma gizee achirraa deemnee facaatuu dhufne facaatuu gosa gurbaa booti inni digambarsuun illee garuu maqaan sana yoo ta'u. Kanuma haboo ta'uu fiitu isa qabeedha jechuun caan sana dhaabatu jechuudha namni kun.
hatta aduu ammatti angizee isaan san arga sheenaan dhugama garuu hanqa xiqqeenya irraa kaasanii guddinatti isaa jiran akka jedhagama sila naaftee yaati diigaa mal alti asin alterna caala kase maaliif bakka sabni kee jiru bakka oromoonni jiru hedduu nama dhagama waa hunda gizee ilaalte saba hanqa irra silaa barne takka silaa duraan barne jiranne kun hundi jiru ture maaliif yoo ta'e namni keenya qawwee irra cinaan tokkotti kun beeku baay'inaan namni isaan taktaa keenyatti fidan hidhannoon isaatu sibirteeti hiikoo fiduu wallaalaatu rakkoo hedduu baay'inaan qaba garuu an silaa harka keessatti taate obboleessi kiyyaa fi haadha tiyyaa silaa akka jiraataniin fedha bakka tana bakka uummanni Oromoo jiru bakka afaan kiyyaatti gartee kabajamu bakkatti alaabaan tiyyaatti argu maaliif kana namni tokko yeroo jiru fayyadamudha ilmi namaa sa'aatii jiru keessatti hojii isaa gartee waan gootawwan duraanii bu'uura mana tokko abbaan lafa kaaya malee kan ga'u uummata kanaan wal qabsiisee sheenaa hedduu jechuudha waa hunda keessatti kaafataa keessatti. Gara tolaatti hin deebi'a waan sochii biyya keessaa waa baay'ee nu kaafteetta. Sooshaal miidiyaa irratti waa baasee jennaanii irratti duulan maal kan jettu kaafteetta mee waan sana maal baaftee wanni itti baafte sun yakkamoo sobamoo waan dhugaa ta'eef sirratti duulan moo sanaa wal qabsiisimee haala gara sooshaal miidiyaa kanaan jiru waan irraa hubattu waan nun jettu jiraatu. Gaariidha. Wanni gara sooshaal miidiyaatiin hangati lakkise waan qabatamaa isaanirra jiran wanni qabatamaan isaanirra jiran fakkeenyaaf waan hangadhiise tokko miidiyaa irratti hangadhiise jennaan balaa ta'e tokko keessaa yeroo ammaa uummanni Oromoo bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa hin dhumaa jira dhumaatii uummata Oromoo kan callisu immoo yartuu garaadhaa bitameedha takkaa'u kan abbaan isaa Oromoo hin taane takkaa'u haati isaa Oromoo kan hin taane takkaa'u mo'aatiniif abbaanis Oromoo ta'a ammoo yartuu kan sammuudhaan gabroome warra akkasiiti kan dhumaatii uummata kanaatti gammadanii dhusanii ta'anu irra hedduu geggeessitoonni oppidiyoo kan isaan ijaaraman namoota waan fedhiirraa afuu hin dandeenye kan saba keenya keessatti tuffatamoo ta'an irra hedduun isaanii tuffatamoo kan namni tuffatu kan namni ciicatu jechuudha. Namni kan inni tuffatu namni kun dhala isaa dabarsee faayidaadhaaf jedhee dhala isaa dabarsee ajjeesuurraa kan boodatti hin deebine hin tuffatama saba Oromoo biratti kun amma akkasii kun. Sabni Oromoo nama dhala ofiitii hirrifanne hin fedhu hin tuffatas sadarkaa fuudhaa fi heerumaa keessatti illee irraa jeta. Geggeessitoonni oppidiyoo irra hedduun isaanii namoota tuffatamoo akkasiirraa kan ijaaraman waan ta'aniif namoota akkasiiti dhumaatiin saba keenya kan isaaniif cidha ta'ee jiru waan jedhudha tokko kanan gallakkise. Kaan immoo waa'ee COC'ti wajjin wal qabsiiseeti kanan gallakkise. COC'n nama ilaalcha siyaasaa wayyaanee qulqulluu qabu ittiin calaluudhaaf waan bayidha malee qormaata ga'umsa madaallii barumsaa akka hin taane. Dhimma kana karaa feesbuukiitiin gallakkiseen koomantii irratti funaanaa ture. Guyyaan waan sana gallakkisu jechuudha. Guyyaan waan kana guyyuma tokkichaan gallakkise halkanuma tokkichaa bara 2008 Ramadaana 28 keessa Ramadaana 27 naannoo Ramadaana 27ti. Battalumatti jechuudha. Halkan sanatti geggeessitoonni wayyaanee bulchiisa aanaarraa kaasee ittaanaarraa kaasee itti gaafatama waajjira dhaabaa itti gaafatama waajjira quunnamtii waajjira maalii irraa kaasee nama 27 natti bilbile kan bilbila kun qabne illee walitti bilbilee walirraa fudhatee narratti bilbilaa anjilaan kaasu kaan miiseejii ergaa waan adda addaa maal si barreerraa hanga ammaatti miseensa keenya fakkaattee harka nu rukutaan wajjin jiraataa waan ati nurratti gadhiiste argineerraa maaliif nu arrabsuun maaliif qaamaan baatee nu gaafanne waan jedhuudhaan halkan sana bilbilli narratti iyyaa bule halkan keessa naannoo sa'aatii 6 waggaa ga'u ammoo hin sodaadhe haaluma saala sila argitee waan salphaa tokkotti ilaaleetuman iddootti hin kennine ammoo waggaa bilbilli kun heddummataa natti bilbilamu sadarkaa bilbila an hin beekne godinarraa faa sadarkaa natti bilbilamu namoonni keenya kan aanaa keenyarraa muudamanii godina galan ni jiru beektaa waajjira dhaabaa godinaa faa kan galantu jiru waajjira sabquunnamtii godinaa faa kan galantu jiru kanuma tan beeku jechuudha. Sadarkaa isaan natti bilbiluurra waggaa ga'u ammoo sodaadheetu moobaayila kiyya cufadheen obboleettii kiyya tokko jirti itti bilbileen mana jirtaan jedheen magaalaarraa xiqqoo gara dhumaarra jirti si magaaluma nu keessa jiru sanarraa dhaqeen si bira bulee halkan sana waan jiru hunda itti dhaamee meeshaa koo hunda akkasii mana keessaa bahe sana keessaa fuutee manatti naagalchitu furtuu manaa hunda isiitti kennee achi si bira buleen karaa qarshii 20 jechuudha bakka jiru sanarraa ka'ee konkolaataadhaan qarshii 20 deemama bakka deemsan
Amma kan kana baafachuu qabdee dhimmu namni na jaallatu wayii moonatti bilbile. Waa'ee kee amma reefuun dhagaa dhimmi kee dhimma hamaa ta'uudhaaf deema. Lubbuu keetiifuun sodaachisaa. Waan tokko gaatuun sitti hin darbe. Sana dura miseensa paartii Madirakin tureyan. Bara 2002 miseensa paartii Madirak keessatti ijaarsa miseensotaa ta'eetan filannoo aanaa irratti gaggeeffamaa ture sochoosaa ture. Koongirensii biyyaalessa Oromoo. Yeroo sana keessatti rikoordiin qaba. Sanarraa mindaajee 8 adabamee dalagaattis deebi'ee dalagaan ture. Eegasii asimmoo na amanuudhuma didanii jennaan ammas waggu tokko hojii gallakkisee na hordoffiin kun natti jajjabaannaan ufuma shakkeen immoo suudii deeme. Amma laal rikoordiin kiyya asirratti cimaadha. Waggu tokko waan sammuun si didu jira. Sammuun kun adida waan rakkoon innaan isa barra ga'u akka nama tokkootti nan yaada. Wagguuwwanni kun narra ga'u kana keessa dhufeen seene egaa. Waggaan kana keessa seenu baay'ee hammaate koo. Si beeknee ati jannoo kee jijjiirrachuu hin dandeenye gonkumaa ati miseensa dhaaba keenyaas ta'uu hin dandeenye alana siyyuu shakkine irraa akka waan qaamni siyaasaa tokko na ergee jennaan isaan irratti hojii hojjetaa jirutti ka'e jechuudha. Yeroo sanatti achumaan namni na jaallatu wayinaa bilbilee ammoo reefa waa'ee kee dhaga'ee ka'e ammoo waa'een kee cimee odeeffamuutti jira mataa dabsadhu guyyaa tokko lama naan jedhe fira wayiiti guyyaa tokko lama dafii mataa dabsadhu malee akkama oowwaa jiran kanaan sirra buunaan miidhaa wayii sirra ga'aa naan jedhinaa bilbile. Sila mana buleettii kooti sana takka bubbuleetuma waan ta'u qilleensa laalee jechuun ture beektaa. Hogga namni kun naa bilbilu nama na jaallatu firuma dhiigaati hogga naa bilbilu karaa qarshii 20 sila siin jedhin mootora kireeffadhee baafadhee aspaaltiitti baasa karaan sun aspaaltii irra bachuudhaan finfinnee seenee finfinnee irraa argee ba'ee akkanatti hin baafadhee jechuu kiyya. Gonne keerransa waan sodaatu geesseeru shawaalee jibaroodu. Gonne keerransa waan sodaatu geesseeru amboolee jibaroodu. Geesseeru amboolee jibaroodu. Gonne keerransa waan sodaatu geesseeru arsiilee jibaroodu. Gonne keerransa waan sodaatu geesseeru baaleelee jibaroodu. Geesseeru baaleelee jibaroodu. Ardiirraa hani waa sadi jibbee. Keessatti gadi laataan dhophee laphee na erge gubadhee dhume jettu hima daffiti ottee yoo nyaata hin qoofu lukunaa hima sochooti koffee wanti hormaata diddoo lakkoon dhaltu kuruphee qullaa malee surreen hidhattu bukkee hentu dhiira salphataa gaafa jaarrumti dhufte muka lama koranii luka lama qabaannaa dubbii nama yaaddessaa kukkute horme nyaannaa gambareenni fuulasaa dachaa deebuu hindee leenca bakkee dabaasoo maaltu achi qabe giddeen jalqoo gubbaan coqorsaa banneentu nu gorsaa duuti nageessoo abdii yoomilleen qabdu dhorsaa subulluqaan Oromoo haga yoomettaan orsaa. Yaa gootota Oromoota duudhaan dhagaan dheelaata kan akka abdiisaa goota lamuu qixxeessa mootii agarii tullu kan akka limoo qiltu jeneraal Taaddee Birru du'a eebbisaa addunyaa yoomuu madaasaan fayyu guyyaa malee rasaasaa nurraa dhumatte hayyu tunta dagataniyyuu. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne kun asirratti kan dhaabbatu miti. Kutaa sadaffaa isaa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti akka isin biraan geenyu sin hubachiisa. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabnu asuma irratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin nagaa walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.